xiyyeeffachuun gaariidha. Warri biyya kana keessa jirtan ka biyya biraarra isintu wal beeka. Bakka inni itti sossa'u kamaatti irra nama qalaa ture kan gartee mana kireeffatee mana qalaa ture magaalaa keessa taa'ee nama saamaa ture bakka jijjiirataa jira magaalaarraa magaalaa biraatitti bakkarraa bakka biraatitti kun inni jiraata jechuudha. Dhaaf kaleessaa kana keessa mushawaraan asii achi deddeemaa jiranii kanarratti xiyyeeffachuu qabdan bakka inni itti jijjiiratu nama bira dhaqa malee Oromoo bira dhaqa malee Baangaalii Hindii bira naqu karaa inni deemen eeruudhaan jala deema qabaaf keessaa baasaa isiniin jechuu barbaade. Mubaarakat ammoo hawaasa keenyaaf gaafa namni gurra Oromoo tanarraa cufate keessattuu ijoollee biyya Arabaa keessa namni kiisa uffatee gabbayee xiqqaatee ija uummataa dura taa'ee warroota mana hidhaa keessa jiru leenca kenna akka waan jarri keessaa baafattu gubata kan kee karaa adda addaatiin garsiifataa jiraatu seenas si beeka jechuudha. Maxxanfamuu miti gartee yoo kagallee waan barbaadallee taatu taate hawaasa si beeka kanaaf adallee borullee sagalee ta'uun irraanfatina hawaasa keenya. Ammoo warri hin eeramne hedduu jira. Eera jala waliin qabatina. Fedhu ka biyya namaa keessa taa'ee nama ajjeesisu haa ta'u ka biyya kana keessa mishiki qotate haa ta'u eeraaf keessaa baasaa isin jechuu barbaada galatooma. Ila amma Toofiq maxxanfameera. An viidiyoo isaa tokko kanaan argin qabu. Naman jaalladhu keessaayyuu kunooti la na bira jira. Inni wanjala nyaataaf hin jibbu. Naman jaalladhu keessaayyuu. Yoo Toofiq qabame ragaan guutuun itti argamee qabame nama galaa geessu keessaayyuu malee nama karakkaruuf keessaayyuu miti ani. Dhageessanii nama galaa geessuuf keessaayyuu maaliif hojii nyaadhee dhugeera. Digalee hojii nyaadhee dhugeera. Biyya tokko keessa jirra. Yoo akka carraa ragaan itti argamee hau godhame wallahi guyyaa tokkollee taati malee dhaqeen ziyaaraa godha. Kanaa dachoo irraa dubbachuu irraa falmu obboleesso jabeeffamuu qaba ilmi namaa qalamuu qabu mikinaata kamiifuu ilmi namaa rabbiin malee an dhageessa haga kafaruu keenya yeroo sana na yaadadha baabaa sheekaa tokko gadi baanii rabbii sodaadha rabbuma bu'anii jechuudha kaasoo gastiirratti taral jedhamee gad darbataman jechuudha. Kanumaafuu akkasitti quba qabaachuu gaariidha. Quba wal qabaachuu gaariidha. Warra waan akkanaa hojjete ila waan imalaan namoonni waan akkanaa hojjetanii toobattanii irraa deebitan maal jetta kana yaada kora kanarratti qoy namoonni waan akkanaa hojjetanii toobattanii irraa deebitan otoo anaatii maalan godhe beektu ammaan otoo ana ta'e ragaa wayii ragaa dhiisi kan fakkeenyaaf otoo ana ta'e wallaahi qullaa ko yoon tumeetumsiisee jiraadhee ragaan natti jiraate anamma yoon maxxanfame manam nothing waa tokko atti fakkaatu sinii galeeraan an akka mubaargin warri maxxanfamtan yoo ragaan sinitti jiraate dhugumatti ajjeesisi nan ajjeesa waan akkasii qabaattan maal gootu ummata gadi baa dafaa dhiifama gaafadha. Tu anaati akkana la. Mubaarak. Wayye. Darraan akenna dubbatu dhiifama illee. Ishi. Duraan dura gooddanyaan kee kun Toofiq beedu marrajaa guutuun na bira jira isa geegessi mana hidhaa asii. Boleetto tokkoffaa kan qabamuu qabu uun gati waayya waan dubbatuuf haasa'amuu dhiisa malee wallaahi viidiyoo kee jira wallaahi kanatti tumi ajjeesi cambaa afaan gaa jira viidiyoon kee tumi ajjeesi wallaahi viidiyoo kee jira gasti yoo gasti rabjaarra asban na bira jira bara silkii kanarra jira bara gasti rabjaarra ila ko dubbatu Mubaarak qoy siibana an wannan qabu bar an jawaritti marga video sa ka balla share post video san jawaritti erge ana homa post nan gone gandum mamo jede comment jala barris an indazza nan nagar alabni man wan yo dalage jede akka wonnati mana ramza ke video mana ramza ke si argite ta video mana ramza ke tamaka arge jira kuno sitti ulde sababa fa fagore tamam menon this is ubu kana muti irra hin kafan muti irra no muti irra kafatte fi dhiifte miti achina gasse mamma bayanille haa qabamu ka gasse matuma burra jira eega haa qabamu gasti san irratti argamuun kan kee sappoorti goote turte sappoorti goote turte akkana barreessanii keessanii oya dabale mata to fi nabe obsame to ko obs gasti irratti argamee jira waa kanne mul'isaa jira bara argamee jira maal jedhee dhumarra ganna buusan maal jedhe beeta akkami ganna buuse Ramzan
Micaan kun waa nyaatee jiruyyuu natti hin fakkaatu micaa nyaatatti kenni Raamzaa dhiise nan ganna darbe. Viidiyoo jira sunillee yoo xaal. Aawuxuut Hasan ajjeesi jennaan Hasan tumaa jennaan ani wallahi naqala nama tokko Ani sammas hadhas Boris viidiyoo toofi nama ajjeesi jedhu jiraannaan kissii miti inshallah samaayitti dhaqina kasa sabbaan barbaadu. Ini Dubai keessa jira. Wajjinaat dubbata. Kulo Tawfiq atila kulo. Ni soba kan dhugaadha ammas. Abo wallagaa nama tokko tokkoon dubbadhaa kan nama tokko tokkoon dubbadhaa seeraan wallagaa dubbadhaa. Meetro bara dubbadhaa. Nuti qabadhaa. Bakkee Mubaarak jedhe sun hin ta'u. Bakkee Mubaarak amma jedhe sun dhiifama qullaa maalii godhee haa gaafatu jedhe sun hin ta'u abadan. Ilmoo namni gaafatan jiruuti usaata taamaa gochuuf. Magala kawaa balleessite ti gabaataalle. Akkas kala Mubaarak bakki galanii jiruuti hooy. Mubaarak bakka san irraa deebi. Tole. Barullee kabiraa dhufee dhiifama ebeluu godhan jedhee waan akkanaa dalaga. Dhiifamni hin jiru ilmoo miskiina bakka san irraa deebi. Usaasimaa wajjan namni dhiifama gaafatu deemu tokko hin jiru. Eenyu dhiifama gaafate kijibdoota. Amma fakkeenya uuni. Kan duura kan ishi. Amma eegaluuf deemee turumbattuun gana. Maaliif jennaan hanga arusiin gandummaan dhiisinitti lolliin dhaabbatu. Jawaar amma maal godhaa jira? Hagastii gubbaa achi taa'ee hirmaate poostiin goone. Ramzaa hamana satti namni tumame afaysiisee namni harka satti du'e poostiin goone. Kuni yakka. Jawaar aslii yakkamaa ijoollee jalqaba jaaree gabbaasee nama wal nyaachisiise abbaa murtii godhee uummaddii kaayee ka murtii kennu. Ijoollee biyya galte mootummaan akkamitti to'annaa jalan oolchin jee ka mootummas maqaa balleessaa jiru. Namni jalqaba yakka kanaaf nama kakaase ijoollee jaaree namatti gabbaase asliidha. Ka ammaan tana immoo murtii du'aa ijoolletti kennaa jiru asliidha. Dura kasaaxilamuu qabu immoo silaa eenyudha asliidha. Jamaal Godii ka qawwee binnaa ijoollee walloo xaraynee finnaltee. Jamaal Godii nama qawwee binnaa wallooyyeen bulguudha nama nyaatti. Qawwee bitaanii cafacafnaa nama jeerraayi. Barsiisaa Oromummaa kafinjuu ka biyya keessa jiru nama galgalaa ganama wallooyyeen bulguudha. Waljaaraa cafaqaa fixaa jechaa ture poostiin goone. So kun maali garaagarummaan dilli kun namoota akkanaa kana otoo poostiin godhin nama gastii isa irratti hin argamin nama ajjeesaan jin. Ani amma fakkeenya gaafa asliin Abdii Raggaasaa duu qabdaa ati du'ii Oromoon taraa kudhamee kasi gargaarte miliyoona kudhamee ka gargaaramtee jirta amma booda uummanni keenya gargaaramuu qabaa ati duu qabdaa nama jee gaafa sanii gaafna yaanuu gabbayee eega gaafa sheekotiin ganda tokkoo qoftiin feemasotiin ganda tokkoo qoftiin gastii gubbaa teessee ilma Oromoo tokkotti du'a murte bakka isaa isin duu qabdan amma lola bara kana anaan labsaa jee gaafa anaase akka waan gaafa lola ijoolleen amma wal qalte kana gastii gubbaa dhaabbadhee haasee fakkeessanii ragaadha jedhanii qabatanii oriyaanii jirtan hijibdoota gaafa dhiirti waliin gudeedin odoo Oromoo mataa walirraa muriin gabbaanee dhaabaa jennee iyyaa turre nuti. Eebbisaa nama jool galchi Mubaarak yoo jala jiraate giftara Malleessis Komandoo. Ati kasaadee yaa namaa qabu si yaabbi. Ol galchi nan bu'aamu bee. Ishi eebbisaan jiraama? Eebbisa hojjaatte abaabota. Inni kun maal akka ta'a lakki galiin bu'aa odiisan irraa olee haasa'in mana haati manni kun kan nama biraan na fakkaata. Keetii miti si Mubaarak. Kan kooti eenyunni? Haa daqiiqaan dhumata jiru kun kame daqiiqaan haasa'u jirtu. Maal taatan jala keenya? An fixadhe garuu waan takka wasitti dhaamadu Sheeriyaa Gammadaa Hamzaa Sheekh Jaabir manguddoo namni walitti qabee jalqabarraa kaasee wanni kun dhaabbatu qabdi jee namni gabbee iyyee namatti yaamaa ture nuyi malee Jawaarii miti. Jawaar kaleessa mana hidhaa keessan ture jee jaartii namaa achi hatee ilmoo namaatti wajji hatee olii gad deemee caffaraa beetii ture. Nuti gaafa inni caffaraa beetii ture gaafa inni miskiin mul'ataa ture. Dhimma nama irrabsu maa nama Dhiisigaa turumba dhugaatti irratti nama kanuma hojii bataa jiru ati waa'ee amma dhumaatii kana dubbadhaa malee waa'ee dhimma dhuunfamaa dubbata turumbadhu. Waa'ee dhimma nama dhuunfaa maqaa balleessu yoo. Jechuun maqaa balleessuun sirriidha. Walaadha kennu dhiifama naa godhi. Fakkeenyaaf asli yoo wal jibbaa qabaatan walitti inni Jawaar. Dhaggeeffadhaa amma jala keenya dhaggeeffadhaa. Waa tokko dubbanna. Warri nama qalaa ture. Qalaa ammas dhaggeeffadhaa. Warri nama qalaa ture. Warri nama qalchiisaa ture. Ragaa qabatamaa waliin. Wallaahi seeraa miti samii torbatti yoo ergame.
Sibo Jawaar nama meeqa fichisiise Mubaarak maal taate na qabaatu yoo ati nagaa qabaate yoo ragaa sirra hin jiraatin si maxxanse bakka fuudhee deebi'eera. Tokkummaa iyya namtichi baaqammaa baqa jaakun ati rakkoo qabda. Ammas wal nyaachuuf deemtu asirratti jala na. Waliin nyaannu Mubaarak Jawaar nama meeqa fichisiise kafayyaa qabu. Nagaattoonaa jedhe. Asa awwalayyu Elaame. Lakki Jawaar harkisaa dhiiga. Nama meeqa ilmaan miskiina. Laa ilaaha illallah. Elaame. Yoo akka carraa kan Mubaarak musammaa qabaatanii viidiyoo ragaa qabatamaa qabaatan itti muddaa dhaqati. Maalee Jawaariin bira jettu sin ofiiyyuu maxxansa garuu hin dhabdani. Sagaxoonni hin dhabdani argaan jira komentii Jawaar jalas nan jiraan. Mubaarak musammaa tokko fidadhuu ragaadhaa hojii kottu abbaa barbaaddetti jechuudha. Kan biraa dhaggeeffadhaa mariitti jirran wanni kun itti fufuu qaba qaamni Dr. Abiy mootummaan biyya keessa kan biraa taate mootummaan waan kanatti nu jabaachuu qaba warra qalee qalciise ifaan ifatti ilma namaa ciise akka oolaatti gorra'e seeraan nu to'atamuu qaba of jibbe namni wal jibbe namni ummanni keenya wal jibbe wallaahi laazim namummaa keenya jibbine yaa mootummaa bara keetta akkan jedhamne waan kana hirmaannaan mootummaa shoora olaanaa qabaachuu qaba jechuudha. Qaamoleen mootummaa biyya hunda jirtan waan kana dhaabsisuu irratti waan kana tarkaanfii seeraa fudhatanii nu agarsiisuu irratti isinis ilma namaarraa uumamtan waan ta'eef waan kana irratti harka mirgaatiin waan walii galuu dhabdan qabaachuu dandeessu. Siyaasaan tokkoo miti isin. Waan irratti walii galuu dhabdan waan tokko qabdu innis siyaasa. Kalli walli siyaasa. Waan namummaa kana irratti harka tokko wal qabattanii qaamni mootummaas ta'ee qaamni miti mootummaa qotee bulaas ta'ee barsiisaan hojjetaa mootummaan waan kana irratti hirmaachuu qaba wallaahi summa wallaahi nama jedhu keessaa iyyan. Abbaa fedhe tom ati keessa jirta ati keessa jirta kana dhaabaa namaan hin jedhina. Abbaa barbaade haa ta'u musammaa yaasin abbaan koo waan akkanaatti hirmaate qabrii keessa jira taanaan wallaahi qabrii keessaa bahee dhaqe. Sigalee ummata koo arrafamu ummata koo na jala ajjeefamuun iyyuu dhaqee jara faarsaan. Sigalee kanaaf kiyyaanis hundi keessan yaadatti kennadhaa kanarratti. Viidiyoo mul'ataa ilaalan inni 2016 viidiyoo gurbaan kun dhumaatii ummata wallaggaatti qoosi poostotee tan dhufe tiiktookii koo jalatti. Deemaa laala tiiktookiin manamatti dubbataa jiru irratti kiyya dubbadhu. Ishoo baga nagaa taatanii ani immoo qoy gurbattiin jimmaadhaa eessa jettanii dhalataa eessaati jimmaa? Jimmaa keessatti hin beeku Waan ilaa guutichaa obboleessi isaa gurratti kaattu beektaa. eessaa baate sila eessaa baate gibeen achi ceete sila wanti guutichaa gurratti kaattu. Guutichaa dhiirriin kaataa sila qoyme mube. Jechuudha guutichaan illee kan jara boroodhaan godhamanuuti akkam akkamittiin jimmaan ta'uu danda'edha malee inni sun biyya kaffaan nyaallu. Dhiirri akkamitti guutichaa kaata qoy. Dhiirri kan akkamitti qoy iluudha dharumoo. Dhiirri akkamitti qoy bishaan kaata qoy guutichaa kaata yaa biyyaa. Cunqursaa ammallee achi nurraa cunqursaa wanti kun karuma keenya dhufuun qabu boo cunqursaa bakka ta'etti nurraa. Laa harkisee agalchu malee gosii kooti dhiibaa bakkeetti abbaan barbaade gosii kanaa harkifadhaa malee. Lukkii cunqursaa malee nurraa kun ta'amir naamusa isa kamiin dhalataa jimmaa ta'uu danda'a kun abdii koo. Kiyya abdii eenyuun isitti hime? Abdii shaa Maal? akkas ta'uusaa Maal ta'uusaa? fudhannee galluure. Dhalataa jimmaa Maal ta'uu ta'uusaa? Egaa timi aannan adii karaa keenya ta'uusaa jechuun kooti. Maa? An qaamaan hin beekani gurbaa badu. Iluudha dambiidha gurbichi abdii. Laa ilaaha illallah Aleeks Taayyee waa maqaa. Dambiinoo Ilubbaaboor lijnoo. Abdii sila siifuutti lama ta'anii mari'achaa turan. Ela dhaggeeffadhu sila lama ta'anii mana siifuu keessa nam tokko toon galchiin nama 500 foyi qabatanii lama ta'anii taa'aa turan mucaan kun. Lama ta'anii nama tokko waliin galchitu isheenis. Siigalee akka nama Siifuuni namni dhumeetti nama sagalee ta'uu Siifuuni ijoollummaa qabdi jennee dhiibna. Siifuuni ijoollummaas qabdi isuma dhuguma.
Siifuun naftanyaa kanallee jibbiti. Kuni bar udduu naftanyaa jalaa hin ba'u bar. Eenyumaa footee malee siifuun Siifuu qoy. Siifuu qoy. Akkana nakkan beekutti. Siifuu dhiisaa qoy. Gurbaa kana likkii galchina Hamzaa koo. Qoy irratti dubbanna qoy kaa. Intalaan waama. Alexii waama. Alexii waama. Alexi share godha amnis hundi keessa warres jala. Ataan share godha live irra ta'uu danda'an. Ana waama dhiisi. Alexii moo? Elmoo. Ela. Ollaasaa. Miutii godhadhuuti waan isinitti dhaggeeffadhaa. Ela. Ijoollee ollaa keetiidha. Maatii keenya wallaggaatti qoose waan ta'eef mucaa kana tarkaanfii irratti fudhanna. TikTok isa dhabamsiifna har'a. Irratti walii galtuu warri irratti walii galtaa lakkoofsa torba barreessa. Yoo inni dhiifaman gaafanne uummata wallaggaa jecha kana. Mucaa kiyyaa jedhamu sana. Hin dhabamsiifna TikTok isa har'a. Komen lakkoofsa torba barreessa warri kana irratti walii galtan. Yalla. Torba lakkoofsa sabaat kutuu saafu. Warri irratti walii galtan. Anatu murattoo alaafinnati fudhate. Sabaat kutuu saafu. Mucaa Alexa kere mbenu bolu firakooti bitede. Firakooti bitede. La arratti dubbanne silas miidiyaa irratti yaala bahe miidiyaa irratti marsinna qaba. Mubee nama tokko gaafachuu maaliif bareeduudha beektaa? Viidiyoocha bani TikTokii biraatiin mubee posateen kee. Mubee amma nama tokko eessaa akka ta'e gaafachuu maaliif nama fayyada beektaa? Maa fakkeenyaaf dhalataa Jimmaa yoo ta'e Jimmaa eessatti dhalate? Sana booda ijoollee naannoo isaa ijoollee ollaa isaa deemtee maalummaa isaa gaafatta asii galee. Namni tokko ko afaan fakkeenyaaf amma mucaan kun afaan beekamee bi niftoo ta'uu danda'a sileksiin ta'uu danda'a asii galee. Dhugaadhaa sange. በዛ ላይ ደግሞ ሲምጡ ጠበቺፈሙ ሙጫኒ አከጀረ ሲምጡ ጠበቺፈሙ ትቤታ እንንኪ ኦፖሬሶ የወና ሲምጡ ጀለብቲ ሙጫው ኑሪ ገልች ኑሪ ኮ ገልቸር ረቢኔ አብዲራ ደሞ ዲተረፉዴ ነማ ብላቲ ከነ አማን ዱፉት ጀሌን ቱሬ ረቢና ባዴ ኦልቴ ሞ ቤኩሞ ደረተነራን ጅራኔ ያ ረቢ ኪያ ምን ይሻለኛል ወንተ ድላ ሙጭቺ ጉርብቺ ነምቤ ካኔን ቪዲዮ አብዲ ሼር ነቲ ጎዳ ገነመ ከን ረቶ ጀዳ ቪዲዮ አብዲ ሼር ነቲ ጎዳ ደፋቱ እንደገዘን ወረ ዘለ አምዛ ነጀላ ለገራቲ አምዛ ፎሎ ና ጎድ ሲነርጋኑ እና ኔትወርክ ቢዚ ነው ጎዴ ገነማን ጣጎች ወላሂ ረምባ አማ የዩሰ ተቆረቦ እንከ መና ሀደፋ ታውቶ ቆሴ ሙጫውን ኤላ ጉርብቻ አነምቤ ካርጌራኒ እስኒ ገለ አርጌራ ኑሪ ko baddeet argeera Ora maaltu deemaa jira? gaddeebisa aduma wajjin rakkoo qabu Salaamu alaikum. waalaikum assalaam warahmatullah Mubeeko. wayye maa innan saasii dakkala meel tokko Maanni maal gootaan irra? Maaf natti meel tokko warra gastii irraa kana mallattoo isaanii fuuldura jiru balleessa hunduma Alex dhufaa jira qaldiin qallannu wanna abdii geetaachoo kun qabattu waan qaldii miti bara abdiin gandummaan beeku abdiin callisee naasa'u beekaadha akka suuraa namaa gadi garagalcheen beeku maxxanseen beeku wallaahi Takkaan garagalchitee hin garagalchiniif harkisiin badii dhibboodhuun garagalchin adiisi umurii koo gidduu takkaa suuraa nama maxxanseen beeku dhaggeeffadhaa warri dhaggeeffadhaa akkaawunti isa kamerasi maxxansitee abdii tiiktookii suma kana sittiin dubbataa ruku okay የኦሮሞ አርሶ አደር እንደሞተ አታውቅም? አላውቅም፣ አልሰማሁም፣ ወላሂ አልሰማሁም። ወላሂ አልሰማሁም። ግን የሆነ ነገር ጥፋት አይወዳደርም፣ ጥፋት አይወዳደርም። ያን ጥፋት ይሄም ጥፋት ነው የምትለው ይኸውልህ እባክህን ተው አንተ ጉርባን ኩን isa ijoollee arsiidha mari'atuun argee ijoollee saba biraa qalaati jarri immoo oromoodha jedhanii hunduma keenya walitti qalan usa jedhe isa waay dhiisi ati oromoodha dheen kadhataanii kanaafuu dhala ameerikaa keessa jira jawaariin bireen hun geessan ture dhaquun isaa nafseeraaf inni ho abdi viidiyoocha qabnaa viidiyoocha kennaa kunaa ijoollee viidiyoo kanaa wajjin jawaaritti ergaa intalboolii haa fuudhamu achi tiiktookiin isaa agalu warra yookiin mubee yoo dhufe mana keetti jilbeeffatee uummata oromoo kutaa 11 dhiifaman gaafanne jawaaritti ergina ragaan keenya immoo ijoolleen uummanni arsii jedhe miidiyaarra taa'e wallaahi sheer naa godhaa argeera wayii laayikii anaafis na ergaa ergasii laayik godheetanii yeroo ilaalu barbaade intanaa keessa tiktoo keessa galee ilaala laayikii gochuun baadiyyaanii kaasuu taanaan hin dhiisi wasakticha erginee jirra okay na ergite waan allalla anaafis na ergaa mee
Ijoo tiktookiin isaa kun akutumoo kutin. Laa tiktokii miti. Tiktokii miti. Gurbichi garuu ijoollee jimmaa miti. Abdi Mubee maal abdi. qoosa abdi gaa ati muqqurraatti ta'e gaa abdi. Namichi uummata Oromoo irratti labse. Uummata sabaaf sablammiif Oromoo walitti buusaadhaan. Hoo maal taateeti? Okay. Jawaarti argina. Mubee gurbichi ijoollee Ilubaaborii garuu biyya Ameerikaa jiraata. Canada. Abdi. Annama akkasittillee yaadu. Ejjannoon kee sirriidha garuu siifuu wajjin waliin qabsiisin gaa. Ejjannoo kee nan deeggaraanis. No. Isin waan naan viidiyoo keetu jira naan jettee. Ati waan Gurbaasa kana sirnoo Wannan mona maayi wasirratti warra siifuu jalaa warra Alexii jalaa uyi koy warri siifuu jalaayis warra Alexii jalaayis ilaa namni waan dogoggoreera yoo jedhe barnoota irraa fudhachuu itti duuluun faayidaa tokko hin qabu. Yoo nuti duulle namumti siin teessee wajjin dubbatte suni maal jedhaan isa siiniitte gaafa nuti ofirraa dhimne siidhumaan maalluun jedha waan jedhu silaaluun dirqama jechuudha. Itti duuluu qofa osoo hin taane dogoggora namaayis hubatamee Oromoo tana moo wallahi isin Oromoo. Siifuu bishaan ta'uu fi dudda moo jagooti. Amma maal gooti beekta? As warri na jala jiru yaa dorkaa namoo warri na jala jiru see rabsa warri gara jiru raa rabsa beekta. Biyya keessatti ati feemasiidha hordoftoota 500 ol dhugdaa bishaan intiniin isaa mul'atu natsaa ol baastee hin beeksisin Habibti irraa quncisi wanti sana irraa quncisiitii dhugu bishaan gabbalamin hin beeksisin. Moodelisti nesh feemas nesh እኮ ምን ነሽ? እንዴ አስደነገጥከኝ እግዚአብሔርን ነፃ እያስተዋወቅሽ ነው ሊከብልሽ ይገባል irraa quncisi. Siifuu Alex siifuu caala namni bishaanichaa beeksisa hojjete si. Namni jaalatu amma uummata namni bishaanicha beeksise siifuu caala Alex. Amma uummata himee takafalanii beekamuudin beeksise Alex. Bishaan gaatiraadha. Bishaan abbabee dinquutiin beektumaa gaatiraadha. Abbaati gaatiraadha ka bishaanichi gaatiraadha hin baane. Abbaa bishaanichaa gaatiraadha. Haata bakka asinitti jabaadhu xabadhu uuyati si lamutti nu jalaan bu'i. Ayyesh sinitti haatolu bakka chaa'u turtii gaarii namoota tokko gashitanii gurbaa qabde kana ilaa siifu gurbaa kana immoo of qusadhu jedhiin dhabuuf deema waa adeemsa kanaan hin gufata mucaanii eenyu bira jiru kuni sirriin kana dhoggeen kana Maali dhoggeen nuufida itti siifu bilbilii fi bilbila isaa yoo qabaatte bilbilii itti mila al tokko nama qabna as keessa nu galchi fidi galuu hin danda'u afuriin jira. Ani isin jalaa ba'a garuu waan isin dhumu warra jaasaa guutuu. Infidaa uwwina ba'u. Anabbaa fidaa waliin haasaa. Qosh nan laala qosh. Uwwi nu raggati bahime waan jechuu itti nu raggati kuti. Laaki gaa hin raggatinaa gaa maali haayi. No nuun jedhe anaaf Alexiin no isa miti anaaf Alexiin akabsummaa. Yoo raggattan dhufee isheen seenuu dheetanani barna raggataa dhufeen akka hin jenne. No galaatti deemaa jiru arragaa guutte. Namichi sanuu raachee fa'aan dhufaa jira. Namichi jalqaba suuraa abbaa Jifaar gubbee uwwi kana quba qabdu garuu namni silaa fannifamuu qabu. Namni silaa fannifamuu qabu. Sawyoo ani addunyaa tanarraa Oromoo keessa namni yoo waan dalagetti hin qaanfanne waan dalagetti ija keessa nama seenu ana na bara. Wallaahi billaahi. Dalageeffatu tokkummaa hin ta'e inni namatti loo. Yaannin nagar arge jimma guyyaa 15 dhaqee taa'ee na dhageeffadhu an kanaan dura maal jedha beeta ijoollee jimma amaara baay'atedha wallaahi jimma dhaqee jimma guyyaa 15 taa'ee achi deebi'ee baale keessa amaarri baay'atti malee jimmaa miti nama jedheen bootetti dhaladhayyuu lamin dona taaqaale ummata saniin arge ummata saba biraallee ofi qabee afaan isaa barsiisu amma nu gobbatti amaara afaan amaariffaa haasa'an malee afaan oromoo haasa'an. Jimma keessa garuu amaarri achi keessa artuyyuu afaan Oromoo barattee si waliin seeraan haasoyti. Ani hin kijibu. Okay baaricho okay shi. Hin kijibu. Kiyyicha nu waamati fi gugu. Waan godhe san godhe. Namichatti nu raabatu abarta qabdi. Amma gaabbitee dogoggora keessatti gaabbitee sababati suuraa abbaa Jifaar gadi deebiftee arsiif jimmi wal lolutti hin gaabbine. Na arsiif jimmi saniif wal lolle. Wal lolteetti. Ingube sirratti ingube. No. Ela na dhageeffadhu Alex taa'ee sanbira iyyuu taree. Sanbira iyyuu hoolaa 4 qalee sadaqaa baasen maqaa abbaa Jifaariin
isa bira iyyuu tare naqabanii waamee kana godhana anteeti qallidaallee nama waa qaba. Lubbuun sitti dhumnaan egaa. No. Namallee dhaga'u banagaraachin laay. Dhiisi dhaabadhu naan jedhaniin dhaabadha inni dhiisallee. Amma rakkoo isaa kanaaf sitti deebi'a Aleksii dhaqeenu manaaf sitti deebi'a rakkoonsaa amma kan isaa rakkoonsaa kan rakkoosaa mujjira. Atammaa si nyaachuu edaa iyyuu bar. እንጀሮ በቃ እኔ አይ ቲንክ እንጀሮ ነው ተፈካቴ እና በቃ ስኒታ ቶሉ ቱርቲ ጋር ይገባዳ ቴንክ ዩ ሲፉ እሺ ያየሽ እሺ ቻው በቃ እሺ ሲፉ ባሳም ሆኛ እና ወለ ነመሰዲ amma mucicha kana mucichi kun likii galuu qaba yookaan dhiisuu qaba nu dhagaa nan beeka dhiisuu qaba waan godhaa kun dogoggora ilma biyya keetiiti miti ganda keessani miti Alex dhowwi sirriin jiru wallahi sirriin a'udhu billahi gattai wanna isaa guutuu fudhee dhufe jimmeedha abbaan Tigree abbaan isaa Tigree irraa du'e abbaan dhiisi isa kana hin dhageenyu nu yammaaf jechuun mirkaneeffannu malee nama Oromoo gochuu saba biraatti dannee dabalu isa injisaa Tigree bakka isaa fi miti wallahi sirriin waan si dhibu keessa Alex wanna gruupii namaa wajjin masaaraa gastu aleelich wanni martisaa nu ergamee jira gruupii namaa keessa sirriin jiru mucaan kun sirraa'uu qaba mastakaakalaan natti monuudha ittimi በጣም ማሽቃበጥ እያበዛ ነው yaa amma dubbiin dubbataa jiru tokko sirriin hin jiru sii galee miira keessa galee waa balleessaa jira kun immoo gatiisa kaffalchiisuu danda'a obboleessa kiyya dhiisi waan akkanaa wanta sammar salphaatti dubbattu borgatii guddaa si kaffalchiisuu danda'a waan sirraan eegamne si dubbataa jirta waan fakkaanne si dubbataa jirta jarri yoo namni saba achi puush jarri si godhanii goota keenya siin jedhan bor karaa irratti si gatu akka ammaa kana miti si gatan guyyuma tokkotti bakka carqii si godhu jechuudha tarii jarri harka siidhaanaan waan hin taane asiifachi fuutee waan sirraan eegamne dubbatin obboleessa kiyya afaan tasuma amma maal godhan an Oromoo irraa gargaarsan barbaadu wanti sinnaa gootan wanti sinna miitan na gargaartan hin jiru jedheeti ta'a no akkasitti yaadamuu qabu laa maalillee ta'u ummatuma keessii wayya ummanni kun al tokko baasee si tufnaan karatti waan tufe deebisee narraa bu namni keenya. Mee wanni Oromoo irraa inni akkaaxaru anine an waan isa gaafadhu wannummaan Oromoo irraa inni akkaaxaree badima Oromoo kam ummata kana geessa. Ummanni kun nama haga ummata kanaa waa balleessu hin jiru. Haga ummata kanaa ilmoo namaatitti taphatu hin jiru. Oromoon bara amma waan si dhibu keessaa warroonni waan san godhe Alex taayee amma Saudii irra kiniinii wayiitu jira. Kiniinii yoo fudhatte qileen qoxoleellee lafa diriiraa sitti fakkaatu. Wallahi sammuun jira osoo sirrii dalayduu san hin goonee jedhama. Tokkummaan beekuu danda'a kiniinicha namni nyaatu san jechuudha. Ani hin beeku. No, hin beeku wallahi. Himan. Atti firaama. Laa hin beeku. Waan kiniinii itti kanan kiniinii mataa nama dhukkubu liqimfamu qofa hin beekan. Ta'ii godhan. Waan si dhibu keessa. Amma gaa Jawaad yeroo maafiyoota nama ajjeesan kana gaafa xumuroo hattootaa fi achi barbaadii dallaalaa Dubaayii fi eessa nama nyaatutti darbuu fi tokkummaa miidiyaan isaa maal hojjete? Dhufa darbu dhuguma itti. Marrajaa barbaadda dallaala obboleessi micaa kanaa Yamanii irraa kara Saudii nama geessa. Tifalligaal? Inni si biraa kummoo? Obboleessi isaa Yaman jira amma sa'aatii ammaa kana dallaala nama Yaman irraa Saudii geessu. Warruma wal qalaa jiru sana jedhi akkas taana. Warruma qalchiisaa wal qalaa jiru jedhi. Nama qalaa jiru sana jettuu akkatti falmeen bichaan. Jawaad nama keessa waa dubbataa jiru. Taphadha bakka asin geemi. Geemii taphannu? Itti muddiin. Obboleessi kiyya. Itti muddiin an jedhe. Giftaraallee? Anamoo. Giftaraallee? Maal qabduu isin? Giftara qabduu ofii qabduu qixaatii yoo jabeessitan enee gaalle. Nama lamaan taphannaa maanni sadii yookaan afur yookaan lamaan. Makiinaa na caccabsisiisaame nama yoo